Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro istuudantigaa arraas irra deebi'uudhaan barnoota keenyaa gartee ji'oogiraafii kutaa 10ffaadhaa yuunitii 4ffaa paartii 2ffaa qabannee dhufnee jirra. Akka xumura sagantaatti afaan bu'aan afeerraa kiyyaa gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaan amaanaatiyyaa jechuudha. Kanaaf barattoonni hedduun naaf dawwaltanii barnoota maaliif nun barsiifne maaliif barsiisaa nurraa addaan kuttaa jettanii kutaa 9ffaa kutaa 10ffaa 11ffaa fi 12 maaliif addaan dhiifta maaliif nun barsiifne warri jettan yaadanaaf kannitan naaf dawwaltanilleen akkasuma koomentiin naa barreessu jirtan hundi keessanuu galatoomaadha. Ansilaa akka kiyyaan isin bira dhaabbachuudhaan fadhaa garuu hojii idileetiin naaf mijaa'uu dideetti malee silaa barattoota keenya haga dandeenyetti karaa agarsiisuu jechuudha. Guutummaan guutittullee beekumsa itti naquu baannu karaa yogguuniif agarsiiftee namni tattaafatu yookaan milkaa'uu danda'a yookaan gartee hubata waan taateef karaa isin garsiisuudhaaf jecha afaan Oromootiin baay'inaan onlaayin kanarratti keessaafuu sooshaal saayinsiin hedduu hin hojjetamu waan taateef nutis hanga beeynurraa isin gargaaruudhaaf afaan Amaaraatiin barattoonni kun baay'ee jira waan taateef ijoollee afaan Oromoo beeytu tana gargaaruudhaaf jecha karaa kanaan chaalenjii kana eegalee ture. Bu'aa tokkollee dhugaa rabbii waan irraa argadhu hin qabu garuu ta'eetuma isinuma gargaaruu qofaa jechuudha. Kanaaf irraa ammoo yeroo dheertuu booda walitti dachaanii jirra. Haga xumura sagantaatti afaan bu'aadha. Yaada keessan koomentii galannaa barreessaa. Daayirektiillee naa dawwalaadha. Ani haga dandeeyyii xiyyaatti karaa isiniin garsiisa qeeqaa fi yaada qabaattan hunda na biraan gaa akkasitti irraa ammoo yuunitii gartee ji'oogiraafii kutaa 10ffaadha. Yuunitii 4ffaa paartii 2ffaan gartee Afrikaans and the major demographic trends kan jiru jechuudha. Uummata Afrikaatii fi demographic isaanii yookaan gartee haala daayirekshinii yookaan gartee ummanni itti guddatu kan jennuun jechuudha. Demograafiin isaanii giraafiin ummataa yookaan gartee tiraangular yookaan rogsadee taatii yookaan gartee sheeppii akkamii qabdi. Sheeppii sanirraa lakkoofsi baay'ina ummataa biyya tanaa guddatu jira yookaan guddatu hin jiru yookaan isteebil yookaan istaagnaanti barzireet yookaan gartee moost yookaan haay barzireet yookaan haay deezireet jennee giraafii sanirraa fuula duratti ilaallee baay'inaan adda baafna. Demograafii san baana. Tirendiin Afrikaa ummanni Afrikaadhaa kun baay'inni isaanii dabalaa jira moo xiqqaataa jira waan jiru as keessatti bal'inaan waliin laallaa jechuudha. Kanaaf gartee takka faarratti faartaalitii haalaallu yookaan gartee barzi kan jennuun yookaan dhalachuu faartaayil jechuun dhalatu jechuudha. Nama dhalatuudhaan argamu. Faartaayil is refers to the occurrence of the birth karaa yookaan gartee ittiin argamu yookaan eenyunni of births dhalootaan in the human population ilmi namaa karaa dhalootaan ittiin argamu sanii maal jennaani jechuudha. Faartaayil jennaani jechuudha. It is a natural positive factor that is tends to the increasing the human population size dha. Natural positive dha. Maaliif naturalidha. Natural jechuun karaa uumamaatiin kan dhalatu ilmi namaa positiividha. Positive jechuun maali ida'uudha yookaan gartee hir'isuu miti jechuudha. Natural positive jennaan eenyuun ka dhalatuun ka du'uunoo maal jennaan natural negative jennaan. Kun ammaas maal jechuudha positiividha waan barziidha waan taateef hamma dhalatu waan taateef natural maal jennaan jechuudha. Natural factors that is positive natural factor jennaanii jechuudha. Isa kanaan demographic is demography first is used to the different measurement qaba yookaan demography baanu sun gartee kan gartee laallee wanta irraa hubannu sun baay'ina ummata analyze yookaan gartee xiinxala guddaa yookaan gartee meejarmentii akkaataa itti safarru yookaan baay'inni ummata demograafii tanarratti ida'aa jira moo xiqqaataa jira waan jiru haala gartee garagara qaba differentii yookaan gartee meejarmentii qaba. Kanaaf in this sectionii kana keessatti wanni nuti ilaallu pattern of the Africa ummata Afrikaati discussing the using the measurement of the fertility isa kana ni safarra yookaan gartee discuss goona yookaan meejar goona guddatu jira moo xiqqaatu jira ummanni Afrikaa kun jenneeti meejar goonaa je akkamitti maaliin meejar goona jennaan total fertility rateedhaa fi akkasumatti crude birth rateedhaan fertility crude birth rateedhaan ummata kana meejar godhuu dandeenya jennaan jechuudha. Kanaaf ummata kanaaf total fertility rate yookaan gartee jechuun kun lakkoofsa waliigalaa general total fertility ta'uu jennu maal jechuudha. Warra dhalate dhaloota kan waliigalaa warra dhalatu yookaan gartee total fertility rate yookaan hamma waliigalaa ka dhalatu san akkamitti shalayna jennaan in this average of the numbers of the children lakkoofsata yookaan gartee average yookaan gartee raankii baafna ummata yookaan gartee daa'imman dhalataniif jechuudha. Number children is a woman would be giving birth during his life during her life if she were to pass through her childbearing years in 15th and 19
49 years experiencing the present day age of the specific fertile rate da kana jechuun bar in the average of the numbers of the children lakkoofsata yookaan daa'immanii jechuudha number daa'imman of women would be given to birth lakkoofsata yookaan daa'imman argachuu danda'anii to during her life jireenya isii guutuu keessatti dubartiin takka lakkoofsata yookaan dubartiin takka daa'imman isiin dhaluu dandeessu jechuudha lakkoofsata dubartii waggaa 15 hanga 49 jidduu jirtu takka yookaan gartee kan itti dhaltu dubartiin waggaa 15 hanga 49 asii olitti dhaluu dandeessu 49 olitti kanaaf gartee as jidduu kanaan maal jennaani jechuudha total fertility rate jennaani jechuudha lakkoofsata daa'imman as jidduu jiranii kanaan jechuudha kanaaf the crude birth rate kan jennuun crude birth rate kan jennuun inni kun gartee total fertility rate lakkoofsata dubartoota sanii irra eenyuti jechuudha daa'imman jedhatanii irra total population goone baay'isuu kuma takkaan itti baay'ifne achi booda formulaan saayisanii jechuudha asirratti immoo crude birth rate kan jennuun kun lakkoofsata nama dhalatanii irraa kadu'an hir'isuu jechuudha in the numbers of the living occurrence karaa namni ittiin dhalatu kunis akkuma kaanitti jechuudha populations of the given geographical area ummanni naannoo tokko jiru tokko karaa ittiin given years yookaan gartee waggoota kan nameef tokko keessatti per mid of the year total population during the same years waggaa tokko keessatti yookaan yeroo kan namteef takka keessatti ummanni naannoo tokko jiraatu geographical area tokko keessa jiraatu sun ilmaan ittiin dhaluudha yookaan gartee isa kana akkamitti safarra yoo jenne jechuudha example fakkeenyaaf amma asirra kaa'ee jira laal kun asumattuu gabaabinaan jechuudha mathematically isa akkanatti hubachuu dandeenya jechuudha maaliif total annual numbers of the living lakkoofsata hamma dhalatan total birth siif kanna lakkoofsata warra dhalatee irra total mid of the year population lakkoofsata baay'ina ummataa jechuudha karaa gabaabaa lakkoofsata total lakkoofsa warra dhalatee hiruu lakkoofsa ummata duraan walii gala jiru baay'isuu kuma takka gootaa jechuudha example asii gadi kannee jira qoo example kanarratti maal jechuudha asirratti kunoo fakkeenyaaf assume that is the hypothetical African country jennee yookaan X jennee biyya takka maqaa isii moggaafnee lakkoofsa kun living birth ammoo lakkoofsa isin nuu kanname kun bara 2020 keessatti had total yookaan lakkoofsi waliigala ammoo kana laala amma maal jennee asitti arma olitti lakkoofsa warra dhalatee hiruu warra tootaalii yookaan warra duraan jiru ummata waliigalaa san jenna warri dhalate kana warra asuma gubbarra kaayatteetuma warra agartee tootaalii ummata duraan jiru guutummaa guutuusaa as jala kana kaayattee baay'isuu kuma takkaatti gootaa jechuudha kun waan salphaadha jechuudha kun waan sirakkisuusii miti maaliif kana 0 fuutee 0 tanaan dhaamsita 0 tana fuutee 0 tanaan dhaamsita walii hirtee migana 3,000 taasitana kun kanaaf ramaame akka seera herreegaatti jechuudha kana fuutee 0 tana 3 hin dhaamsita 0 tana fuutee tana 2 hin dhaamsita as booda lakkoofsata kana walii firtaa meeqa gahaa jechuudha 45 kun maal jechuudha crude birth rate jennaan jechuudha tun waan ulfaatu miti tana barataan kutaa 5 fi gartee ijoolleen ibeeti maaliif jechuun waan nama salphisuu miti waan gartee gatii waan biraa barbaaddu miti lakkoofsuma walirra keessee waliin salphisuu jechuudha waan taateef jechuudha kanaaf gartee the total fertility rate isin wanni beekuun isinirraa barbaachisu formuluma kana bichaadha kamii fira sanuma dogoggoruu baannaan hin dogoggortanitti namana kana kanaaf the total fertility rate kan jennuun kun ammoo warreen gartee total fertility rate lakkoofsi generally guutummaan guututti warreen dhalatanii san kan jennuun in Africa has steadily declines ammaan tana gabbu'aa dhufeera over the last 2 decades waggootan gartee decade kurnan lamaan darban keessatti aga bara 2004tti Afrikaa keessatti lakkoofsi daa'imman waliigalaa kadhalatanii gabbu'ee dhufee jira examples bara 2004tti gartee 5 takka ture istuud ture amma immoo gara 4.7tti gad xiqqaataa dhufee jira per woman inze bara 2000 gartee 16tti jechuudha gad xiqqaataa dhufee jira jechuudha hanga meeqatti jechuudha laal when amma children sorry asitti dabar amma children's per woman in gad xiqqaataa dhufee jira bara 2006 bara 2004 meeqa ture 5 takka ture bara 2016tti immoo 4.7 dhufe when the comparing within the other continent ardii yookaan gartee biraa wajjin hogguu compare goon hogguu wal bira qabnee ilaallu Afrikaa tana daa'imman siidhaa reetiin dhaloo warra dhalatuudha 4.5 children's per woman in waggaa 17 waan gartee bara 2017 keessatti meeqa gabbuu jechuudha amma duraan 5 takka ture 5 takka irraa 4 takka bara 2004tti 5 takka
bara 2026 sorry bara 2016 meeqa 47 bara 2000 akkasumatti 17tti 45 gad bu'aa deemaa jira jechuudha. Indeed it has been the highest in the world. Akka haruu kanuma akkanaa kana lakkoofsi baay'ina warra ummata Afrikaadhaa kun kanuma gad bu'aa deemu jiru kana akka addunyaatti highest dha yookaan guddaadha. Total birth rate of the Africans high dha jennaanii jechuudha. That the figures is low that the figures is low comparing within the African birth rate in the province decades. Kuna guni figarte khani wajji wal bira qabne lalle figari kana is low da compare gugone within the Africans birth rate in the province decade keessatti wal jiroji wal bira gu qabne lalle xiqqaadha jechuudha. Kadursun guddaadha waan taateef jechuudha. Kanaafu maal jedhan instances the total fertility rate is skewed at the average of the 6.6 children per woman taheti bara 1980 maal jaa loqaan gartee 6.6 irra ture amma meeqa gasti qee jira laal 4.5 gad irrataa jira kanuma kana kanammoo akka addunyaatti guddaa irra jirti jechuudha Afrikaan in spite yoo teelle jechuudha of those declines of the comparing within the other regions of the world gad bu'insa Afrikaadha kana gartee decline isii kana gad bu'insa kana yoonii fi addunyaa biraa wajji wal bira qabne indicators nu argisiisa in this province program paragraph is Africa's countries is still the experience relatively high fertility Africa keessatti namoonni baay'een akka addunyaatti dhalatu jiran nu argisiisa. Kanaaf explains as a functions of early sexual depth among the women due to the early of the marriage and the unmet and the need for family planning dha jenna. Kanarraa ka'uudhaan kana jechuun explain a functions of the early sexual depth jechuun early daa'imummaadhaan yookaan dubartiin takka heerumuu yookaan mucaan tokko ijoollummaa isaatiin osooniif hin gahin fuudhu takka due to the early marriage yookaan gartee sababa gartee early sexual jechuun early marriage fuudha yookaan gartee dursanii fuudhuu jechuudha. Akkasumatti immas family planning yookaan fayyadamuu dhabuun mala dahumsaa yookaan akka qusannaa ilmaan hin dhalleef gartee fayyadamuu dhabuun keenya rakkoo guddaa tahee jira. These proportions of the individuals below 15 years is also the projected to the declines gradually bara percentiidhaan guna laallu bara 2030tti percent 36 akkasuma percent 46 bara 1990tti 11 other hand is gama biratiin age of the 15 and the 59 years is will increasing from the miliona 4,456 haatti ture bagara 2010tti ammoo reaches to the miliona 7.58 ni gahaa jaameeti yaadama. Kana jechuun bar the proportions of the individual below proportioning yookaan gartee nama dhuunfaadha years in also the projected decline taad of gradually suutaan jechuudha. Suutaan gradually proportioning individually dha gadi bu'aa dhufee jira bara 19 bara 2036 dha jechuudha. Gradually 36% irraa bara 2030tti akkam taa dhufee jira jechuudha. Projecting kun declines gradually to 36% in the 2030 from the 46 in 1916 yeroo duraanii akkam taraa dhufee jira laal bara kudha sagaltamoota keessa meeqa jechuudha persentii 46 ture ammoo bara 2030 hangam takka bu'aa jeetti tilmaamama dura 30 geenye 36 gabbu'a ja'ameeti tilmaamama jechuudha. Lakkoofsi gartee baay'ina ummataadha kun proportion yookaan gartee individualitiin yeroon ilaalan allu jechuudha. Amma asitti gabatee tana keessatti total fertility rates for African by region yookaan gartee total fertility rate akkaataa hormaata yookaan dhala yookaan gartee warra dhalatu barziree lakkoofsa namoota dhalatanii yoonii fi gartee daa'imman dhalatanii Afrikaa keessatti yoonii fi takka faarratti argamtu eessu jechuudha. Takka faarratti argamtu North Africans, West Africans, East Africans jennee keenya ammoo inni akkamii kaa'ee seetee raankiidhaan hin keenye asirratti sadarkaan hin keenye sadarkaadhaan gonguma hin keenye sadarkaa takka faarratti argamtu eenyu jechuudha. East Africa keessattuu especially Ethiopia tan jennuun tana jechuudha. Gartee Ethiopia, Somalia, East Africa kan jennuun kan beektan gaa Kenya, Uganda, Tanzania warreen jennuun kana biyyoota East Africaadha kan jennuun biyyoota 10 kama akka sinniin saa biyyoota san keessatti guddaadha jechuudha. Akkasumatti lamaffaarra deebi'ee West Africa, Senegal kan jennuun warreen gartee fiixee dhiillixa Afrikaadha jiran kan gartee Senegaalii fi akkasumatti gartee eenyufaa jira achitti biyyoota warreen Gaanaa faa jira. Akkasumatti biyyoota kanaan maal jennaan jechuudha. Biyyoota kanaan maal jennaan jechuudha. Isaan kanaan lamaffaarratti
tokkoffaarratti kan argamu soorii isaanii tokkoffaarratti eessa West Africaadha lammaffaarratti Itoophiyaa fi gartee warra East Africa jennuun kana biyyoota gaanfa Afrikaa kanarratti gaanfa Afrikaa jechuun Eertiriyaa, Jibuutii, Itoophiyaadhaa fi akkasumatti gartee Somaaliyaadha. Gaanfa Afrikaa ku jenne afran kana East Africa jenne biyyoota 10 akka of jalaa qaba jechuudha. Raankiidhaan as keessatti akkasi kaa'ee jira. Katti aanu eenyu kaa'ee jira jechuudha. Central Africa katti aanu eenyu kaa'ee jira jechuudha. Southern African dhumarratti yookaan gartee xiqqaa qabdi. Isiin Barzileetii lakkoofsa daa'imman dhalatanii North African ammoo akkasitti gartee dhumarraa lammaffaa irratti argamti jechuudha. Laal tartiibaan akkas ilaaluun tun waan dilas akkasitti nama dhibuu miti. Also the overall kan jedhuun akka moolii galaattuu jechuudha. Total fertility rates yookaan gartee lakkoofsi daa'imman dhalatanii pictures shows steadily declines within the regions is the changing in the fertility has not been the uniformly. Lakkoofsummaan dhalatanuu kunuu akka Afrikaa tanatti yoo laallee wal fakkaataadhaa miti jechuudha. Uniformii miti. For example fakkeenyaaf North Africans has shows nu argisiiste little changes yookaan jijjiirama xiqqaa daa'imman dhalatanii jechuudha. Total fertility rate over the last 2 decades waggoottan kurnan lamaan dabran keessatti bara 2004tti the total lakkoofsi waliigala daa'imman dhalatanii North Africa keessatti meeqa ture jechuudha. Percentii yookaan gartee 3.4 children per woman which is the same bara 2016 gaining even through the slightly declining the total fertility rate ammas meeqa gabbu'ee jira jechuudha. 2.9tti gabbu'ee jira jechuudha. Akkanuma gabatee keessatti kaa'isan asi gabbu'ee nutti himu jira. Fertility rate is changing the Central Africa keessatti meeqa jechuudha. Stagnant da yookaan gartee Central Africans has stagnant around the 6 children per woman da jechuudha. Gartee Central African stagnant yookaan gartee maal jechuudha dhaabbataadha. The lowest fertility rate is in the Southern Africans allowed by the Northern Africans while the highest gartee highest Africans followed by the Western Africans while it is the Eastern Africans the total fertility rate is 394.3 ture bara 2030 jechuudha. Kana jechuun bara the lowest fertility rate of the Southern Africa da lowest yookaan gadaantuun gartee lakkoofsa baay'imman dhalatanii waggatti qabdu South Africa da. North African akkasuma itti aanteeti akkasumatti gartee Central African itti aantee akkasumatti West Africa fi akkasumatti East African totally wal hordofanii akka gabatee keessa jirru sanitti kaayamanii jiranii jechuudha. Kanaaf gartee in addition kanatti ta'uudhaan gartee total fertility rates the crude birth rates yookaan gartee lakkoofsi daa'imman dhalatanii akkasumatti crude birth rates can also be taken as a means of the analyzing the fertility patterns of human population dha jennaan. Kanaaf in addition kanatti yoo gudaanee ilaallu total fertility rate fi crude birth rate can be also taken by ni fudhataman akka maalitti analyze yookaan gartee xiinxaltuu yookaan gartee adda baafachuutti fertility pattern hamma lakkoofsa ummata dhalatanii jechuudha. Human population hamma dhalatanii gartee crude birth rate fi total fertility rate nu argisiisanii jechuudha. Kanaaf crude birth rate refers to nu argisiisa occurrence of the annual numbers of the living births for every year. Lakkoofsata daa'imman waggatti dhalatanii lakkoofsata daa'imman dhalatanii waliigalaa kan dhalatan waggaa keessatti jechuudha. Of the mid-years total populations even by the measures Africans has the highest fertility in the world. African biyya akka gaariitti addunyatti gartee dhalootaan ummanni daa'imman siidhaa dhalatan keessaa lakkoofsa dhaloota guddaa qabdu Afrikaadha. For instance according to the United Nations World Population Data Sheets for the years of the bara 2020 yookaan gartee akka wanti United Nations nu argisiisatti jechuudha. Crude birth rate of Africa estimated by the 33% of the population gartee akka addunyatti guddaadha jechuudha. Barkaadha percentii 33 ta'uu nu garsiisa. Meeqa keessaa percent 1000 keessaa jechuudha. Kanaaf this is peak even for the standards of less developing country which is at 20 per 1000. This is peaks even for those standing of the less developing country da jechuudha. Kan gartee less developed country
biyyoota guddina xiqqaa qaban keessatti jechuudha. Kanaaf biyyoota akka Afrikaa keessatti maal jechuudha lakkoofsi daa'imman dhalatanii baay'ee takka guddaadha jechuudha. Kanaaf also the fertility is high Africans, the fertility is high in Africans still the varies from the country to country on regions and the region. Hammi dhalataa hammi daa'imman dhalatu kun akkuma Afrikaatu naannoo fi naannootti wal dhaba jechuun jira. Kanaaf the variations of the crude birth rate hammi dhalatu yookaan gartee daa'imman waggaa keessatti dhalatu kun garaagarummaan isaa gabatee tana keessatti kaayamtee jirti je. Suudaan keessatti hammi crude birth rateedha 30 takka irra 100 takkaati akkasuma takkaati akkasumatti Tunisiyaa keessatti 16 irra 10 takka. Western African high baay'ee Western African tan qabdu keessa biyyoota Nigeria fi Cape Verde fudhachuu dandeenya. West Africa keessa North African biyyoota lamaan san Suudaan fi Tunisiyaa fudhanne akkasumatti gartee Western Africa Nigeria fi Cape Verde fudhanna. Southern Africa Namibia fi akkasumatti South Africa fudhanne akkasitti gartee hammam takka biyyoota keessa guddaa qaban daa'imman isaanii hammi dhalatu. Major gartee regions of the Central Africa Chad baay'ee akka guddoo taate South akka Norziitti jechuudha. Somaaliyaa fi Itoophiyaan gartee akka East Africaatti biyyoota daa'imman dhaluudhaan hedduu guddaa taate beekamuudhaan raankii armaan olii tana keessatti kaa'amee jira. Kun maali biyyoota kun maali crude birth rate amma daa'imman dhalatanii sanii kun ammoo biyyoota asiin akka generaalii kaa'amee asiin akka gartee biyyoota kana kanuma laala kanneen asii kanuma gamana jechuun as dabarsu jechuudha. East Afrikaan amma asitti maal South Afrikaan kana asitti immoo East Afrikaan kana jechuudha hammi isaan dhalatan kana jechuudha. East Africa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Baay'ee Itoophiyaa fi gartee isa keessatti irra guddaadha. South West Africaatti aansee biyyoota kanatti irra guddaadha jechuudha. Lakkoofsi baay'ina uummataa isaan wal dorgomanii jechuudha. Westii fi yeroo baay'ee East jechuudha. Kanaaf the existing of the hedge of the variations in the levels of the fertility between and among the major regions of the African country the existed jiraachuun yookaan gartee hedge variations garaagarummaan guddaan daa'imman fertile levels sadarkaa daa'imman dhalatanii akka jiru kun Afrikaatti biyyoota Afrikaa jidduu jiru kun armaan olii kaa'amee jira gabatee kana irratti. Both the highest and the lowest guddaa fi xiqqaan isaatis kaa'amee jira. The levels of the fertile hammi daa'imman dhalatanii observed in the Africa keessatti yookaan Somaliyaan and the big countries within the highest levels of the crude birth rate taatee kaa'amtee jirti. Opposite of the Mauritania which is stood akkasuma Mauritania illee jechuudha 10 takka keessa jechuudha. Populations from the bara 2020 jechuudha. Fertility for the other African countries gartee comprises rates is regaining between the two extremes jenna jechuudha. Kanaaf fertility yookaan hammi daa'imman dhalatanii akka Afrikaatti baay'ee takka kan jiru eessa keessa jechuudha. Biyyoota East Africa takka faaratti keenye West Africa takka faaratti keenye East Africa biyyoota akka Somaaliyaa biyyoota akka Itoophiyaa biyyoota akka gartee Kenya biyyoota akka gartee Djibouti biyyoota akka gartee Eritrea kan jennuun kana kaayachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf also the crude birth rate yookaan gartee daa'imman waggaa keessatti dhalatan kun in Africa keessatti has been gradually decreases suutaan xiqqaachaa dhufee jira. Recently dhiyeenya ammaa kana yookaan waggaawwan ammaa kana keessatti jechuudha. They are still relatively high compared karuu kanuma akkanaa kana ammallee maal jechuudha haayidha jechuudha. Addunyaa biraa wajjii ol goorii qabnee ogguun ilaallu within the other world wajjiin ogguu wal bira qabnee ilaallu the world average keessatti ammallee guddaadha jechuudha. This is due to the following factor sababoota armaan gadii kanaaf jecha lakkoofsi daa'imman Afrikaadha ammallee akka addunyaatti guddaaduu danda'a. Let's assess to the contraceptions maaliif mala da'umsaa gahaa ta'e hin fayyadaman. Assess to the contraception hin fayyadaman. High levels of the poverty miskiinummaa guddoo jira. Tanaaf namni ogguu miskiinee tana ilmaan lafa guura fakkaatti ilmaan daddalaa je. Haya Now status of the woman dubartoota status godhuun aangoomsuun barsiisuun beekumsa kennuufiin akkana fayyadamaa jechuun xiqqaadha waan taateefi je. Needs for the large numbers of the children for the labor force dha. Needs barbaaduudha for large of the numbers of the children daa'imman irra caalaa isaanii maaliif humna hojiiti i barbaadan. Ummata biyya Afrikaa miskiintittii tana keessatti maaliif barbaadanii akka ummata humna hojiitiif barbaadan labor force dhaaf ijoollee ergatan ni daleessifatan dachi qochisiifatan biyya Suudiitti ergatan akkasitti gartee humna hojiiti isaan gargaarti waan taateef ijoollee gartee ummanni lafa guuraa je. Kanaaf gartee considering the children as the symbols of the
vitality gartee consider the children as a symbols of the vitality dha gartee daa'iman akka gartee mallattoo yookaan gartee qabeenya takkaatti akka mallattoo dhaadannoo tokkotti akka mallattoo wayii takkatti daa'iman ilmaan dhaluu akka bakka kabaja daraja siiqannetuutti ilaalanii je low educational and the background is beekumsa gahaa dhabuudha low educations beekumsa xiqqaa yookaan barnoota gahaa dhabuudha je wanni ummanni akka Afrikaa keessatti akka baay'inaan dhalatuuf kan influence of the traditionally and the culturally of the family size daje ammas maal jechuudha wanni isaan irra dhiibbaa godhe traditionally aadaa isaanii lakkini dhalla uummata dhaluu akkamitti culturally aadaa fi traditional and cultural attitude jechuun ni dandeenya yookaan amantaa akkamitti rabbiin hangana dhalina jilmaan rabbiin nyaachisaa jaanii dhalan yookaan gartee aadaa fi attitude fi ilaalchi isaanii illeen akka dhiibbaa qabu laaluu dandeenya jechuudha kanaaf future fertility trends yookaan gartee amaloota yookaan gartee trendii yookaan directionii nu argisiisan keessaa mee haalallu tokko kanaaf gartee amaloonni yookaan trendii yookaan directionii yookaan gartee maal je futures of the mortality ama mortality ilaalla mortality yookaan hamma du'aa jechuudha hamma gartee du'aa jechuudha mortile ta'uu haalaan lume as it is stand in the profit section yookaan gartee barannoo dabre keessatti African death rate is a declining signs of the world war bara waraana addunyaa lammaffaa booda daa'imman Afrikaa keessatti yookaan du'aatiin xiqqaatee jira janneella xiqqaatee jira this is happen kun kan ta'uu danda'e due to the development of the maalirraa ka'e yookaan gartee medical technology yookaan fayyaa haala technology yookaan medicine yookaan fayyaa fooyyee sanitary practice yookaan gartee qulqullina wantoota adda addaa bishaan qulqulluu nyaachuu nyaata gahaa nyaachuudhaatu fooyyaa dhufe bara durii irra and then the discovery of the medicines yookaan gartee argannoo qorannoowwan dawaa adda addaa vaccines and the tropical diseases dhukkuba yookaan gartee tropical diseases jennee Afrikaa keessatti yeroo baay'eedhaaf jaarraawwan duraanii keessatti namoota dhabamsiisaa ture saniif fallee argamuun du'aatiin xiqqaachuudhaan nu argisiisaa jechuudha Afrikaa keessatti moreover the mortality rates are the maal jechuudha generally proceed to the improving over the coming of decades or as a communicably disease in Africans continue to be addressing also malaria remains and indices in most of the African countries they continues to representing the major cause of the morbidity and the mortality yookaan gartee akkana jenna kana jechuun moreover the mortality rate is yookaan gartee hammi yookaan gartee daa'imman du'anii are the generally positive in the improving over the coming decades yookaan waggaatan amma decades yookaan kurnan dabran kana keessatti maal fooyyaa dhufee jira jechuudha commonly this is in Africa's continue to address it fooyyee jira haalli dhukkuboota baay'ee nama gataa turanii Afrikaa keessatti malaariyaan dhukkuba busee faan jechuudha remains and yookaan gartee endemics in most of the African country biyyoota Afrikaa keessatti dhukkubni baay'ee nama fixaa ture jechuun fooyyaa dhufee jira kanaaf jecha du'aatiin xiqqaate to represent a major cause of the morbidity and mortality yookaan gartee major cause of morbidity yookaan mortality yookaan kan ta'e dhabamsiisaa yookaan ajjeesaa kan ta'e dhukkubni sun xiqqaachuun yookaan meedisiniin fayyaan adda addaa argamuun improve ta'uun yookaan gartee qorichi dawaa adda addaa technological advancementiin argamuun akka uummanni Afrikaa keessatti hin duune bara waraana addunyaa lammaffaa booda fooyyaa dhufee jira much progressive yookaan fooyya'insa guddaa jira in this nonetheless is expected in child and infant mortality rate yookaan gartee children mortality hammi duusun jechuudha children days of children duuti daa'immanii before the reaching of the 5 years of ages yookaan waggaa 5 osoo hin geenye daa'imman waggaa 5 osoo hin geenye du'an is a projected to the declines from the maal jechuudha 116 per yookaan gartee kuma keessaa percentii perii yookaan gartee meeqa gaa dhibba takkaa fi 16 living births yookaan gartee bara 2000 fi qorannoon akka nu argisiisu jechuudha bara 2010tti akkasumatti gad xiqqaate bara kanatti jechuudha bara 2000 fi 30tti hangam takka gad xiqqaata jedhamee tilmaamama hanga gartee per 55 takka 75 takkatti gad xiqqaata jedhamee tilmaamama jechuudha maalirraa kan ka'e due to the better income galii fooyya'aa argatan access to the improving water supply bishaan
gahaa yookaan dhiyeessii bishaanii gahaa argatan waan ta'eef sanitation qulqullina gahaa better health facility fayyaa gahaa ta'e waan argataniif inni fooyya'aa jedhamee tilmaamama. The Northern African biitti Northern Africaadha. Northern Africans East Africans baha Africaadha. Sub-regions are projected to benefit in argatti more from eessarraa jechuudha reducing the children mortality rate tan xiqqeessitee jirtu biyyatami North Africa fi African East African sub-regions naannoon tokko tokko kanneen akka East Africaadhaatis fooyyessaa dhufanii jiran. The relatively reductions yookaan gadi bu'iinsi yookaan gartee impact of the achieves would the influence in the declines akkasumatti gartee HIV AIDS illeen gadi bu'aa dhufee jira dhukkubni kun xiqqaachaa Afrikaa keessatti jechuudha namoota baay'ee irraa. Kanaaf in generally trend is the days from main cause of the appear to the decreasing as a result of the increasing attentions of the community and the chronic disease which is heavy positive impact on yookaan gartee longevity dha. Kana jechuun maal jechuudha? Decrease godhaa dhufee jira as a result of kanarraa kan ka'e increasing attention kan namaa dhufee jira jechuudha yookaan gartee attentionin yookaan yaaliin yookaan gartee ilaalchi waan saniif goonu yookaan qabnu yookaan gartee jijjiiramaa fooyyessuudhaaf improve godhuudhaaf jechuudha xiyyeeffannoon jechuudha attention jechuudha to the community and chronic disease which is to having positive impact on the longevity irra kan qabu san jechuudha. Longevity jechuun life expectancy jechuudha gara fuula duraan ila life expectancy jechuun hamma namni tokko addunyaa tanarra jiraachuu danda'u san jechuudha improve tahaa dhufee yookaan gartee fooyya'aa dhufee jira namni umrii dheerataa dhufee jira jechuudha yookaan haalli fayyaa babal'achuu fi wantoonni adda addaa jiraachuu kana irraa kan ka'e jechuudha. Kun asirratti wanta kana nu argisiisa Afrikaan hogguu jennu sarara kanaan nu argisiisa jechuudha akkam akka ture lakkoofsi baay'ina uummata diimaa kan oolfirne Central Afrikaan akkanatti bara kam irratti bara 1990 irratti as ture bara 2010 irratti as ture bara 2012 irratti bikka tana ture ilaal guddaa ta'eetuma deemu jira isanni Central Afrikaanis akkanatti kun ammaa asirraa akkuma laaltaniituma dubbachuudha waa'uma teorii armoolitti barreeffama keessan laallatana asitti gaffidee takka takkaan isin garsiisu jira giraafii irratti jechuudha sanirraa dubbistaniituma bira qottanii jechuudha. Kanaaf kanatti aansuudha life expectancy jechuun maal jechuudha umrii dheertuu jechuudha karaa biraatiin karaa gabaabaa life expectancy jechuun umrii dheertuu jechuudha umrii dheerachuu jechuudha hamma namni tokko jireenya addunyaa tanarra jiraatu jechuudha. This is occurrence births and the death rates of the Africans is reflecting a very young and the maal jechuudha economically depend and populations with low life expectancy dha. Kana jechuun maal jechuudha Afrikaa keessatti occurrence births yookaan the occurrence births hammi dhalatu ka argamu death rates of the Africans reflecting very young dha. Gartee maal jechuudha ummanni Afrikaa keessa jiru jechuudha reflect baay'ee guddaadha du'aatii fi kadhalatuu fi haduulleen jechuudha economically depending yookaan population without low life expectancy dha. Maal jechuudha life expectancy isaanii maal jechuudha economically dependent dha waan ta'aniif life expectancy isaanii umriin isaanii gabaabtuudha. Almost all sub-Saharan countries biyyoota sub-Sahara yookaan Sahara gadiidha populations of under 5 manni gartee daa'imman yookaan waggaa 15 gadi years of ages rated to percent of more than percentii meeqa gaan jechuudha 40 gaanii jechuudha laalime. This is has a result in the high dependence ratio jechuudha. Kanaaf namni akka hirkattoonni ta'an gartee daa'imman waggaa 15 gadi yogguu percentii 40 ta'e eenyutu isaan kana nyaachisa in the continents baay'ee gartee hirkattummaan walirratti hirkatan jechuudha. Age dependency tu waan humna hojiitu hin jirre jechuudha. Kanaaf gartee daa'imman baay'een maal jiraachuu jechuun qabeenya akka fixanii fi akkasumatti gartee namarratti hirkatanii akka namni diinagdeen gabbuu godhanii jechuudha. Kanaaf the average of life expectancy jireenyi umrii isaaniitis maal ta'a at a birth from the whole continents baali jiddu galeessaan umrii amata 64 qofa jiraatanii jechuudha. Maaliif jechuudha dhukkuba adda addaatiin du'an qoonqoo nyaata gareedhaan harkatan fayyaa gaariin harkatan tajaajila adda addaan harkatan waan ta'aniif jechuudha. However kanarraa ka'uudhaan the existing the variations of the levels of the life expectancy between among the major regions of the Africa. Kana jechuun however ta'ullee the existing jiraachuun variation yookaan gartee level of the life expectancy jira yookaan gartee hammummaan umrii dheerachuu kun biyyoota Afrikaa kana jidduutti garaagarummaa qaba. North African countries have been successfully is rising xiqqishoo North African umriin isaanii dheertuudha jechuudha karaa 74 fi 4tti
years, while West Africa for nama fakkeenyaaf countries fields to do so where is average life expectancy umriin isaanii meeqa dhalatte jechuudha 59 eessa isaan West Africa jechuudha. Lamee garaagarummaa isaan qaban gartee kun fooyyeessanii jira maaliif jechuudha hedduu ilmaan fittiin dhalan waan taateef jechuudha walirratti hirkata waan taateef jireenya isaanii fooyyaadha jiraata. Figure that is far below wanti gartee fakkiin armaan gadii tun ni argisiifti jechuudha asii gadi ilaalla. There also the existing market and the disparity in the life expectancy between the rich and the poverty course maal jechuudha kana jechuun bar is existing the disparity jira garaagarummaa guddaa jira jechuudha maal jechuudha ummata tujjaaraa fi umrii dheertu umriin tujjaaraatii fi umrii miskiinaa wal qixan dheerattu jechuudha poor and rich jidduu jechuudha. However ta'ullee the gap between poor gartee garaagarummaa miskiinaa fi rich tujjaara jidduu jiru in life expectancy umrii isaanii irratti has shows no argisiisa significant reductions gartee gadi bu'uu yookaan gartee umriin isaanii percentiin at least 15 years waggaa 50 jechuudha. Despite the widening and the wealth gaps between the two economic region maalif jechuudha gaappii isaan jidduu jira maal irratti economic region irratti dinagdee wal qixa hin qaban waan taateef kun dhukkubsannaan achuma duuduu danda'a inni akka madaqaa nyaata bareedaa nyaata waan taateef fooyyaadha irra waan taateef umrii dheerachuu danda'a jechuudha. Kanaaf with reducing the mortality of Africans should be expected and the plans for an engaging population idha within the reducing xiqqeessuudha mortality of the Africans should be expected and the plans for the engaging populations by the 2013 the average of the life expectancy yookaan gartee bara 2030tti average yookaan umriin ummata Afrikaadha is a projected super gartee karamtee jechuudha akka 64 marra turaa jechuudha akka gartee warreen ummata gadiyaanoo kan ta'an yookaan gartee Afrikaa keessaa kanneen akka eenyu jechuudha Afrikaan sub-Saharaan Afrikaan warreen jennuun jechuudha. Kanaaf expectancy life expectancy isaanii mee bara 2020tti haalaallu akka addunyaatti meeqa jechuudha yookaan gartee life expectancy at a birth years Afrikaan oggulaallee 73 Afrikaan meeqa jechuudha akka addunyaatti jiddu galeessaan 73 namni kan jiraatu akka Afrikaatti immoo Afrikaan 64 waliin jiraattu sub-Saharaan Afrikaan 62 North Afrikaan 74 akkasumatti gartee West Afrikaan meeqa jechuudha West Afrikaan 59 akkasumatti East Afrikaan 66 akkasumatti gartee Central Afrikaan 60 takkaa fi tun 62 qofa jiraatti jechuudha Southern Africa kan jennu kun. Kanaafuu life expectancy maaliif laal fakkeenyaaf namni hangumoo diinagdeedhaan wal dura qoddate umrii isaatis wal dura dheerata. Fakkeenyaaf amma Abu Trump yoo furanne umrii isaa meeqa jechuudha 75 yookaan gartee gara 80tti dhiyaataa jira jechuudha. Isaan namni umrii 80 manguddoo akkasii biyya bulchu jechuun maali kun kan irraa nyaataa fi tajaajila gahaa qabaachuu irraa waan ta'e jechuudha. Kanaaf asitti namni amata 50 40 biyya bulchu maaliif kutee jira abazee jira waan taateef jechuudha. Kanaaf nyaataa fi tajaajila bareedaa qabaachuun diinagdeen akka gartee guddatu godhaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan population and structure ilaalla. Population caasaa ummataa jechuudha. Kanatti caaseeffama ummataa age structures kan jennuun jira. Caasaa maalidha umriidha kan jennuun caasaa umriidha jennaan. The age structures caasaan umriidha of the population can be expressed by the distribution of population yookaan gartee faffaca'iinsa ummataa nu agarsiisa into the youngest dardaratti yookiin oldest yookaan nama guddatti age groupiidhaan yookaan gartee sadarkaa umrii isaaniitiin keenyaa jechuudha. Thus one can deduct that Africans is a continent. African tun ardi that is characterized amala akkam qabdu by the dominance of the young yookaan gartee dominancy yookaan gartee daa'imman kan baay'inaan Afrikaa keessa jiru maaliif jechuudha ammidha hormaata isaanii guddaadha. Daa'imman diilaa dhalataa hin guddatan akkasumas du'an jechuudha irra guddaan maaliif jechuudha tajaajila gahaa hin argatan waan taateef jechuudha. Kanaaf daa'imman diila qabanii jechuudha Afrikaan. These age structures yookaan gartee caasaan umriidhaa kun the population caasaan waggaadhaa kun yookaan populations can also be expressed from the mid age perspective. If a medium age is low gartee it is implies that its populations in a young ta'uu argisiisa jechuudha. For example fakkeenyaaf Africans mid age has been Afrikaan meeqa jechuudha jiddu galeessaan gartee 19.7 years by the mid of the 20tti kan nu argisiisudha jechuudha. Kanaaf in a contrast if a mid age is high yogguun fi gartee agein jiddu galeessaa yookaan umriin jiddu galeessaa yoo guddaa ta'e the population is likely to be adult and old age grouping gartee maal jechuudha high ta'a jechuudha. For example the medium ages from the European gulaalle meeqa laamila medium age jiddu galeessaa kanaaf 42 jechuudha. Akka isin galuuf asitti bara kana jechuun barreeffama irraa kuttee hin jeenaa jechuudha. Maaliif bara
akka jedhu jiru mid kan jennuun umriin jiddu galeessaa jechuudha. Daa'imman dhalatan umrii jiddu galeessaa kan jennu waggaa 20 waggaa 40 waggaa 40 jechuudha bakka. Jiddu galeessaan waggaa 40 30 ol. Hin gaane osoo hin geenye du'an. Maaliif tajaajilaa fi waan gamsa jiru jechuudha. Haayibarziidha lakkuma guddataa deemuun piraamidiin isaanii gubbaa qallataa deema qallata. Kun akkuma jalaa been akkasuma guddataa deema. Midiin isaanii umriin jiddu galeessaa hin jiru jechuudha. Uummata Afrikaa keessatti. Amma Awurooppaa keessa yoo furanne hammi dhalate sun akkasuma guddata jechuudha. Tajaajila adda addaa waan qaban. Mid years of mid age of the Africans low jennaani. Barziin isaanii hammi dhalatu immoo hammi dhalatu guddaa. Hammi jiddu galeessaa xiqqaa. Hammi du'uunu hammi old yoon inji hammi gurguddaa manguddoon hin jirtu. Manguddummaa osoo neene qutanamne. Low medians ages reflects high fertility and high population growth rates, whereas high median ages prevails in the populations where population growth is rate is low and is low. Gosoota angarte low medium ages reflecting high fertility rate hunda jechuudha. Kanaaf high population growth yookaan gartee lakkoofsi baay'ina uummataa guddaan rates, whereas high medium ages prevailing to populations where the man low suutaan decline ta'aa deema jechuudha. Kun kanuma jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo giraafii kana keessatti haalaan lumee population age isaaniitiin jechuudha. Mee haalaan lumee qoigaa amma asitti daa'imman sab-Sahara Afrikaa keessatti meeqala? Daa'imman 0dhaa fi amata duwwaadhaa fi waggaa duwwaa fi amata duwwaa fi yookaan gartee amata 14 jedhu parsantii 4 namaaf parsantii 43 jechuudha. Laalmee daa'imman madalatu Afrikaa tana keessatti. Noorzi Afrikaa keessatti akkana. Sab-Saharaa jechuun biyyoota teenya tana faadhaga. West Afrikaa tan jennuun akkana. East Afrikaa tan jennuun 42. Central Afrikaa tan jennuun 46. Southern Afrikaa tan jennuun 29. Afrikaan akka waliigalaatti yogguu furanne average 40 takka. Daa'imman waggaa 15 jidduu jiru kunoo laalla. Waggaa 15 jidduu la. Waggaa 15 hanga 60 fi 4 jidduutti warreen jiran garte. Waggaa 15 fi warra hanga 64 jidduutti kan jiran akkana jechuudha. Haala kanaan kaayamaa jechuudha. Haala kanaan laali. Waggaa 15 nama parsantii 54 62 53 55 50 takka 65 50 fi 6 jechuudha. Old population inumaa gongumaa hin jiru. Old population kan jennuun gonguma hin jiru. Old population maal jechuudha? Namni 65 geenyaan nama tokko jira malee namni du'ee duniyaarraa galee jechuudha. Kanaaf maal jechuudha? Afrikaa keessatti wanni isin laaltan maal jennaan jechuudha? High birth rate dha qabdii fi low yookaan gartee high birth rate and high death rate. Kadhalatu guddaa kadu'u guddaa Afrikaa keessatti jechuudha. Kanaaf Africans is a continent. Afrikaan tun ardii maaliiti je? Africans is a continent that is has high young population. Lakkoofsa maal? High young population oguu jenne. Lakkoofsa daa'immanii guddaa qabdi jechuudha. But it has a very low old age of the population. Old age manguddoon xiqqaa. Kadhalatu guddaa. Continent is high young population. Lakkoofsi youngiitis maal jechuudha? Young oguu jennu dardarri maal jechuudha? Guddaa. Kadhalatu maal? Guddaa. Umrii manguddummaa eegummoo dila waa xiqqoo. Low. Very low. Gadi bu'aadha. In the developing countries like of Africa, biyyoota guddataa jiran kanneen akka Afrikaa keessatti gartee fertility is a very high and the rate of the population hammi dhalatu baay'ee guddaadha je. Growing in the high hammi dhalatu baay'ee guddaadha. This readily attributed the predominantly young age of the structures yookaan gartee daa'imman ammoo young age oguu jennu daa'imman baay'ee guddaa as high of the fertiles young age oguuniif jennu jechuudha. Kana ga'eessonni dardaroonni high fertility persisting the process the pursuit on scarce resource of the development is increasing. Maal jechuudha? Fa'aalal kana jechuun scarce yookaan hanqina jechuudha. Hanqina maaltu jira jechuudha? Resource dha, qabeenya jira waan taateef wanni kun hunduu ta'a. Demand of the food yookaan gartee fadhiin nyaataaf qaban akkasumatti education barnoota health facility fayyaan ga'aan jiraachuun employment opportunity carraan hojii bal'aan jiraachuun housing mana keessaa fi akkasumatti and other services increasing. Wannoonni kun hundi maali? Guddaadha Afrikaa keessatti. Maali? Diimandiin isaanii jechuudha. Fadhiin isaanii baay'ee guddaadha. Hin jiru waan taateef barbaadamoodha jechuudha. Diimandii sogguu jenna jechuudha. Baay'ee gartee barbaadamoodha. Isaan kun hundinuu gahaa miti. Yoo silaa gahaa ta'e fayyaan isaanii beekumsi isaanii education isaanii akkasumatti gartee fuudhi isaanii yoo gahaa ta'e sorry namaan irraan dawwale